السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله جتشودان جلكمني الحمد لله فارفني نبي خينا رتس بوفني نجايا فرحمة خنجني علي في صحابة جايني مؤمن تاتهن داهو سمني نجسي يا ربي خدني لبيك يا ربي أواني بيو بيا مكة ديبوني نجسي يا ربي خدني نجسي يا ربي خدني لبيك يا ربي لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك والنعمة لبيك لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك نجسي يا ربي خدني آمين جعلنا ميتك في حج جمالي deebii hajji jechuun luqatan alqasdu hajji jechuun akka shari'aatiin duratti waa hamiluudha wastilaahan ammoo akka shari'aatti qasdul kaabati linnusuki alaati bayaanuhu mana rabbii san hamiluudha dalagaa ibsisiidhaa dhufaa jiru tanaan Gafi gosoowwan ajjiidhaa meeqa deebii sadii tokkoffaan ifraada jechuun ajjii fidatanii eega irraa raawwatanii umraa fidatuudha. Lammaffaan tamattu'a jechuun baatii hajjii keessa umraa hidhatanii eega irraa raawwatanii hajjii fidatuudha. Sadaffaan qiraana jechuun hajjii fi umraas wali qindeessanii hidhatuudha. Hoggaa kana dalaguma hajjiidhaa dalaguudhaan umraan isaaf argamti jechuudha. Umraan isaaf argamti jechuudha. Gaafii yerooleen hajjii keessa hidhatan meeqa deebii sadii tokkoffaan shawaali lammaffaan zulqaadaadha sadaffaan kulmeessaa zulhijjaati ammoo umraa fidhatu yeroo hin qabdu cufaa mataa keessa yeroo barbaadde hidhatuun fayyataha. Gaafii miiqaanni takka iddoon hajjii fi umraa irraa hidhatan meeqa deebii shani tokkoffaa lamlami isa warra gammoojjii yamaniitu irraa hidhata. Lammaffaan qarnul manaazili isa warra baddaa yamaniitu irraa hidhata. Sadaffaan zaatul irqi isa warra iraaqiitu irraa hidhata. Afuraffaan juufa isa warra shaamii fi warra misraatii fi warra seenaa hundaatu irraa hidhata. Shanaffaan zululeyfaadha isa warra madiinaatu irraa hidhata. Ammoo warri makkaa hajjiidhaaf makumarraa hidhatan. Umraadhaaf ammoo bakka dana hillii jaamturraa hidhatan. Gaafii utubaaleen hajjiidhaa meeqa deebii afuri tokkoffaan niyyaadhaan hidhatuudha. Lammaffaan arafa dhaabbatuudha. Sadaffaan tawaaf hoggaa arafarraa deebi'aniiti. Afuraffaan gaara safaa fi marwaa jidduu saqsaquudha. Hubadhu harkaana kana keessaa tokkollee yoo lakkise hajjiinsaa fayyaa irraa hin taatu. Wareega godhuunis irraa hin guuttu hamma isa lakkise saniin dhufutti. Gaafii waajibni hajjiidhaa meeqa deebii torba tokkoffaan miiqaatarraa hidhatuudha. Lammaffaan jidduu halkanii fi guyyaa walitti qabuudha. Arafa dhaabbatuu keessatti. Sadaffaan musdalifa buluudha. Afuraffaan
الكنو ونيام التشريق من بلودا شان فان بول دربتودا جاء فان متى هدتودا تكا قباب سودا torba fanta wafada manati hubaddu namni wajiba kana lakkise dhiigaatu irraa qoyba hajjiin saafayya irraa taati jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.